jaallatu Oromoo hacaaluu jaallatu sobanii goyoomsaa ittiin birrii sassaabbatu. Biizinasiin akkasii dhaabbachuu qaba. Oromoon haga yoomiitti gowwaa ta'a abshaala ta'uu qaba. Kanaaf kanadha kan inni isiniif kennuu barbaade. Gabaabumatti kanadha fagoo deemuun iyyuu hin barbaachisu ture. Caaltuu osoo hin xumuriin Iizii wayii baasuu danda'u ture. Wanta sana. Galatoomii caaltuu odeeffannoo gaariidha. Mee amma rasaasni akkamitti ashaaraa rasaa irratti argamuu danda'a? Rasaasni maayini namni tokko yeroo rukutume karaa lama karaa sadiitiin deemu kan argitu. Karaa tokko irratti qofa ta'uu hin taane. Fakkeenyaaf rasaasichi namuun tarkaan intinii sana qabate rasaasni koodii qaba. Rasaasni ba'uu hundumtuu koodii qaba. Namni garuu sana hin beeku. So rasaasni xiyyitiin yeroo gurguramu koodii sana wajjin iskaan ta'eetudha kan gurguramu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti gaan seerri hin jiru xiyyitiin sun namni hambiraan bitee namni tokko fudhateera moo jedhamu. Abbaa galmeessisee fuudhe sanatu abbaan tiniyedhee fuudhe sanatu koodiin jirti. Koodiin sun eenyutu fuudhee eenyutu baasee waan arge hin himti jechuudha tokko sana. Inni lammaffaa immoo xiyyitii sana yeroo fuudhanii kilaashiidha yoo ta'e kilaashii keessa yeroo gashan shugguxiidha yoo ta'e shugguxii keessa yeroo gashan harkaan tuqaniiru. Harka keenyarra fingerprintii fakkeenyaaf yeroo kenninu biyya hundumattuu fingerprintii maaliifidha kan isaan fuudhan. Yeroo hambiraa anaatoomii isaa akkamitti akka ta'e isinitti nima garuu darbaan paapilleen jira wanti sana jedhamu. Isarraa already namni tokko wanta tokko harkaan tuqeera taanaan ashaaraan keenyi deemeera jechuudha. Inni akka sanattis hin fuudhamaa jechuudha. Kanaaf xiyyitii irrattidha. Xiyyitii irraati. Amma asiitii fakkeenyaaf haalan beekamne tokko namoota shoot godhanii hin badu. Hin beekamu yeroo sanatti jechuudha. Intiniin qaba poolisiin qabachuu hin danda'u. Poolisoota iyyuu meeqa ajjeesanii badu hin beekamu. Garuu yeroo dhufu inni jalqaba godhamu maayin warra akkasii poolisoota waan biraatu wajjin dhufa jechuudha. Yeroo OR seenu poolisoonni wajjin dhufu achii booddee isaan taa'anii OR keessa jechuudha yeroo sarjaaniin tuqu yeroo asistaantiin tuqu yeroo waan namni arge reeffa sana tuqu taa'anii ilaalu. Intinii qabatanii jechuudha. Waan irratti nootti qabatan intinii jedhanii taa'anii ilaalu. Oliif gadi deemuu hin danda'u. Hin eegamaa jechuudha xiyyitiin sun. Achi suuta bahee maal jedhee seera qabeessaan iddoo deemuu deema. Namni hundumtuu namni ruumii sana keessa ture hundumtuu mallatteessa. Namni harkaan qabees hundumtuu intinii jedhee hin mallatteessa. Akkuma speesimanii yeroo baasnu speesimanii intinii ta'u jechuudha. Kunis paartii speesimanii keessaa isa tokkodha garuu just xiyyitiidha waan ta'eef akka intinii qobaatti intinii kan jedhu jechuudha. Galatoome Dr. Caaltuu mee achi qaama isaati irratti hoo hin argamu ashaaraan kun? Qaama isaa irratti immoo ija isaa irratti hin argama. Ija irratti hin argama. Fakkeenya maal godhu sitti fakkaate qaama yeroo baay'ee yoo targeeted godhatanii yeroo xiyyitiitiin nama rukutanii ajjeesanii deemuu barbaadanii qaama hin tuqanii yeroo baay'ee. Qaama tuqaniiru immoo yoo ta'e fakkeenyaaf haa jennu asitti maal godhu sitti fakkaate biyya kanatti baay'ee nama tokko bakka birrii guddaa yookiin dhimma guddaaf intinii jedhanii qophaa'anii targeeted wanta ta'edha wantichi taanaan or wanta mootummaa fa'aa wajjin wal qabatedha. Siyaasa amma fakkeenyaaf biyya kanas jira siyaasni akkasii poolitikaan akkasii jira. Yaa fuuldura baasanii dubbatanii malee yeroo akka sana ta'u maalidha kan isaan godhanii just silent killer enna nuti. Silent killeriin kun maayin isinitti fakkaatee dursa irratti qophaa'aniiru. Achii booddee intinii godhanii shugguxii sanaan rukutanii booddee maal godhu yoo makiinaatiin nama sana fuudhaniiru ta'e makiinaan ittiin fuudhame sun waan hundumtuu wanti tuttuqame sun hin gubataa jechuudha. Hin gubu. Still gubatee mataasaa garuu yeroo tokko intinii jedhanii dogoggoranii wayi ilkaan tutuun gubatiin hafaa wayi wanta ta'edha. Ilkaan sanarraatii immoo ilkaan sun iddootti namni sun yeroo dhalatee kaasee jalqaba dur yeroo ilkaan miiccachuu kaasee dentistii bira dhaqu kaasee sanatu barbaadama. Achii booddee dentistii sana bira geessanii intinii informationii hunda ishee fudhatanii ishee sanaan iyyuu naanna'ee waggaa dheeraa fudhatan intiniin isaa inni akkasii immoo garuu hinuma argamaa jechuudha still. So maal jechuufin kana sitti kaasee fakkeenyaaf wanti duuti Hacaaluu targeeted wanta ta'edha. Targeeted godhatamee wanta deemame callisee dingata miti wanti kun irratti qophaa'anii hoonneedhanii wanta seera qabeessaan irratti hojjetanidha. So kanaaf maal godhu qaama isaa iddoo tuqan jira yoo ta'e tuquu dhiisuu danda'u. Qaama isaa fagoorraa rukuchuu danda'u. Itti siqaniituun tuqii rukuchuu danda'u. Garuu
ituu seerri cimaan jiraate ituu namni cimaan jiraate konkolaataa inni keessatti rukutame fa yeruma sana namni biraatuun tuqiin konkolaatittiin iddoo biraa akka hin deemne jedhamtee biyya seera jirudha ta'ee akkas ta'a ture. Konkolaatittiin hin qabamti gabbiinaa keessatti rukutanii machim gabbiinaa bananiiru ta'uu danda'a. In banne soo ta'e mastaawotiin tinii godhaniiru ta'uu danda'a. Beekamu iddoo ta'e tuqaniiru ta'uu danda'a. Sana hundarraa ashaaraa fudhachuun hin danda'ama ture. But wantichi wanta qindaa'ee hojjetame waan ta'eef garuu Doktori Caaltuu mee achirratti qaama isaa argiteerta erganni wareegameen booda rukutamee nama rukute erga jedhamani argitee beektaa qaama sana miidiyaa kanarratti illee poosti gochaa turani. Yoo san argitee jiraatte dhuguma namni suni konkolaataa keessatti rukutame rasaasa takkaan asii gara laphee kana konkolaataa keessatti dhuguma waan rukutamee fakkaata. Dhiigni konkolaataa keessan turre jedhan. Obboleessi isaatillee kana ragaa bahe. Ammoo rasaasan qofa rasaasan namni rukutamu. Dhiigni biladiin bahuu dhiisuu danda'a. Akkaataa buleetiin sun iddoo kam dhaqee akka rukutedha. Amma fakkeenyaaf natti fakkaata iddoon kara rukute sana maybe dhiigni isaa keessatti dhangala'eera yoo ta'e keessumatti dhangala'e malee bakkee irratti baay'een dhangala'anii ta'uu danda'a. Iddoon isaa fakkeenyaaf namni tokko xiyyitiin 10 ta'ee mataasaa hin du'u. Yaa'u keessaa funaanamee ba'a ta'a hin fayya. Maaliif iddoo xiyyitiin sun rukute iddoo baay'ee miti jechuudha. Kan isaa amma natti fakkaata dhaqee just maybe aortaa isaarra rukute ta'uu danda'a. Maybe hin beekamu iddoon ta'erra rukutameera ta'uu danda'an. Picturii sanallee sirriitti ilaalle picturicha yoo jiraate isti Google godheen sirriitti ilaale maal akka ta'e akkam akka ta'e isinitti himuu nan danda'a jechuudha. But wantichi garuu maayini dhugaansaa kan dhokate dhugaan Haacaaluu kan isheen jirtu mootummaa gidduu dooktarii guyyaa sana qabee buleetii sana keessaa baasanii yeroo ta'e buleetii sana baase warreen konkolaataa inni ittiin deeme sana fuudhanii jedhan fuudhamuu tuqamuu hin qabu ture. Akka seeraatti jechuudha namni kan biraaniyyuu jechuu hin qabu ture. Sun akka kanadha jechuudha. Maayini dhaqee shafaaffanamee darbe dhugaan Haacaaluu. Baay'ee nama gaddisiisa akka kootti akka Oromoo tokkootti akka intala Oromoo tokkootti baay'ee gaddeera. Sa'aatii sanatti beekumsi koo haga kana baradhee hin xumurreen ture. Amma garuu tokko ishee beekan. Amma fakkeenyaaf Oromoon tokko yookiin namumti Itoophiyaa tokko iddoo ta'e tokkotti akkasitti rukutame iddoon ani jirudha taanaan immediately maalidha kan hin godhu specially xiyyitii waan argeetiinidha taanaan xiyyitittiidha fokasii kan inni irratti godhu jechuudha akka ogummaa kootti. Maaliif sambooddee informationii kan biraa jechuun easyidha xiyyitittii irra jirti waan ta'eef informationii. So gabaabumatti kana jechuun barbaade kanaaf Oromoon gowwaa ta'uu hin qabu. Maaliif Oromoon dhama'ee hojjeteetti dhama'ee kan fayyadamu eenyudha dhumarratti isuma kaantutti fayyadamaa jira argaa jirra. Anni yeroo baay'ee dhugaajaan dubbadhuu fi namoonni tokko maaltu si gasheefaa warreedhan jiru amma fakkeenyaaf. Waan saba keetii dirqama bee dubbachuuni kuni waan mirga keetii. Qofa toon taane lubbuu namaati bakka lubbuun nama kamiyyuu seeraan nama darbuu hin qabu akka namaatti akka namummaatti yoo fudhanne. Kanaaf still mootummaa gaafachuu qaba namni mootummaa gaafachuu doktariin guyyaa sana yeroo jalqabaaf harkaan tuqee buleetii sana keessaa baasellee hidhamee gaafatamuu qaba. Doktori Caaltuu mee achirratti dabarsanii poolisiitti kennanii roote poolisiin guyyaa sana isaan harkaa fuudhes mana hidhaa seenuu qaba. Sambooddee intalli bira jirti be Doktori Caaltuu guyyaa sana intalli bira jirti. Isheenis gadhiifamuu hin qabdu umurii ishee guutuu isheen mataan isheen eenyu akka jeesse ishiitu beeka ishiin bira jirti miti. Isheen information hin kennitu ka isheen ikkoo ergamtee birriin kaffalameefi yookiin immoo just jetteetti yoo ta'e yaa ishee irra harka qabaa jiru miti maal yeroo baay'ee yeroo dhaga'u namoota seeraa baay'ee isaanii intala akkamitti akkas gootan intalli maaliif akkas hin gootan yeroo hin jedhu seet lijuunesh indee seet lijira laayitti farjaalle shorrinaan jedhan jiru gin akka sana miti. Kanaaf still isheen yoo wanticha baaste warri yeroo sana ishee ergatan ishee ajjeesuuf deemu lubbuu ishee dhabuun barbaaddu.
Maaliif uummanni Oromoo haasa'ee odeessee waan tokko hin fidu. Wanti kun dhokateera. Beekumsa namni qabus hin jiru. Intinichi dhokatee hafeera. Kanaaf ati maal si dhibee callisii ma jiraadhu. Jiraachaa jirti isheen enjoy goote. Inni du'e badee isa du'e caalaa immoo haati warraansaa guyyaatti imimmaan isheen buustu sun isaanii miti dhala isaanii ganaa mana 7 lakkaa'ee warra dubbii kana keessaa qabachuudha. Mana 7 ganaa lakkaa'ee yoo namni faraduu dadhabe rabbiin faradaa lafarraa isaan duguuga Waaqayyo. Dhugaa keetii dhugaa. Yap. Galatoome Dr. Caaltuu Tulluu yaada qabdaa? Roobale suura sana fiduufi angasitti nama biraaf kenna. In cufa TikTok irratti cufa isa ofitti. Kanuma jechuun barbaade yeroo keessan waan hin fudhadheef immoo dhiifama. Tole Dr. Caaltuu ogummaa keetii irratti hundooftetoo odeeffannoo nuu kennuu kee nullee waan tokko akka barannu nu gochuu keetiif guddaa galatoomee asumaanuu immoo wanta sitti gara fuulduraatti kan inni Oromoo cimtuudha. Gara fuulduraatti wanti isinitti himu tokko namni kamillee fakkeenyaaf waan akkasiitiin yoo ta'e inni jalqabaa eegamuu qabu nama sana wajjin reeffa sana wajjin deemanii wanti keessaa ba'u eenyu akka jalqaba tuqe harkaan akka qabu seerri sunoo namni seeraa sun dubbii jal'isuu birrii nyaachuu corruptedidha Itoophiyaan yaa'u birrii argannaan dhimma hin qabanii ijoollee isaanii iyyuu dabarsanii qarshiisuu dhimma hin qabanii nan beekaan sana but still namni akka kanadha kan gochuu qabu. Galatoom. Okay, galatoome Dr. Caaltuu. Tulluu picture inni kamenni anduratti ani jedhe sanii. Konkolaataa lafanni itti miidhame sana. Naannoo fagoo. Yaa fedhime. Okay, namni biraa itti fuuf namni biraa Dr. Caaltuu galatoome siin jennee irraa intala jabduu Oromoo. Hunda caalaa baay'ee galatoom. Baay'ee